maalatti fiddeen jaartiin jedhattumti amaara yoonaan jedheen arrabsummaa inni arati. Inni anan danda'a silaayyuu. Yoo waan bayaa gaayis yoo waan. Osoo makiin hin bayi yoo waan. Kolfii balbalaa. Asaanii ittiin dubbatu yoon taayoo. Kan ittiin dubbatu amma anatti qaaqa. Siifaati faaxee maal godhaa jirta? Naannaa mitiin jeenaadha faaxeeti. Ati maadha faaxeeti jette? Atiin kijibdu hayyee si amani naan jee. Eegata na bilbilee eenyu ta'a kennuufiif geemii qabachiiste naan jennaan naman qaba naan jettee hin jedhe. Amma akkasii inshaallah mee rabbi jedhu gaayis du'aa godha isin hundumattuu iyyuu ishii rabbiin keeree haa godhu. Warri naa gammaddan akka naa gammaddanii du'aa naa godha. Inshaallah rabbiin ija nurraa haa qabu. Amiin. Ilaa waamaa kolfita sareetii yaa'ati. Ganda keessanii galaa jira. Anchi ibsaadhaan olla jedhanii akkam ibidda walirraa fudhannaa maal jettaati? Ati ibidda dibi'anii fudhanii walirraa fudhannaa. Achiin waan bunaa waan soogiddaa gisee rakkatteetiin jette ana walii qabna. Wallaa rabbi ollaa nu godhe abibti himaa dhugamaa wal jaalanna. Ollaa tokko dhani bira. Ayyee. Yoo bunaa yoo sukkaaraa yoo soogiddaa waa hunda bibti wannummaan ati dhabdu hin jirtu mana kiyyaa mana kan keetiillee wal keessa deemna maal jetta? Maali soogidda manatti bitattu wanni hulaa dhadhoite soogidda na gaafattuuf maali abbaa andanyaa kifla zaman? Soogidda manatti bitattu. Ollaadhaas hin jedhee bar walit dhufnaa gizee jarri kaatee gar deemteetiin jette teennee televezyiinii banannee buna dhaabannee oduu kennaa xaanxamnaa. Mucaan kun ni jira dura. Kum. Ka profaayilii irra jiru si harka jira? Eenyuun harka jira inshaallah si harka jira jechuun maal inni? Yaa dafaatii hin beeku waan jechuun si harka jira. Maal jechuun si harka jira jechuun? Huccuu haasoyini waa meeqa haasoyini hin jiru bar koomantii jalatti illee mee amiin. Koomantii jalatti maal godha wallaa masgiida deeme gaayis masgiida deeme dheena biraa deeme narraa cufatee silkii masgiida deeme wallaahi. Hayyee ani gaa hayyee haala faaxee akkanatti haasoyini booda mucaa kana profaayilii irraa kaastee kabaraa yoo godhatte maali jedhama mee anu amma. Ati anaa takka profaayilii waa kaatu argitee sanuyyuu gaafa jaalfata diloo sanuyyuu qixaatiidhaan sababee muudimaaf jecha kaadhe malee an profaayilii kee jijjiiruun jaaladhu bar. Profaayiliif maqaa tiktookii kiyyaa kana hin jijjiiru so wannummaan fedhe haa dhufeeti jechuudha. Waan jabaateen na jijjiirsisaa bar. Asirratti jibuun barbaadu dhugaadha moo akkami amma? Habiibti dhugaadha akka dhugaati qabi. Hayyee. Ati moo ollaa kiyya ta'u si sodaachisa waan sodaattu jira ollaa kiyya ta'u. Laalaa saniif osoo hin ta'in uffata beelloo haasoyini waa meeqa haasoyini ati haasoyini si dhaggeeffadhe irrattis yaada kannadhe ollaa taanaa buna dhaabna hundattillee yoo seene mucaan kun ni jira moo hin jiru duba adda baafachuun irra jiraata ree haadha faaxee. Hin jiraa sin jedhe bar hin jira anatu wajji jiraa miti hin jira akka gaariitti jira akka gaariitti. Jiraannaan hayyee. Akka ajaa'ibaatti jira malee. Bakka taate bareedaadha yoo jiraate yaada faaxee qabi sirriitti. Televezyiinii mana keenya keessatti waliin ni binna buna mana kiyya dhunna dhaabdee dhuftaati jechuudha mana xaxxaragee qoqopheessee seega maal jetta? Televezyiinii tokko walitti bitannaa? Eega televezyiinii atillee mana kan kee keessatti hin bitta garuu televezyiinii gaafa teennee haasofnu gaafa proogiraama oduu qabnu walitti bitanna mana keessatti. Wow. Jarri magaalaa deemte jechuudha. Amazing waan ajaa'ibaati yaada bareeda. Qubiillee walitti galla beera ganda keenyaa hunda waliin yaafne maal jetta? Lakki hin jiru jaanii warri koomantii. Hin jiru rabbi sinaan jiraachisin hin jedhu uummata michi maaf hin jirre? Maal jechuun maaf hin jiru jechuun maal inni? Maashaallah jedhame maashaallah jedha oduma garaan isin gubatu maashaallah. Wanna ati qabde duraanu nama hedduu si jala deemaatiti jabaadhu gaa. Habiibti aarsaan kan faluu deemu ati hin argine jedhame. Aarsaan kan faluu deemu hin argine jedhame ati. Aarsa yaa makiiti adaa jaalalli dhugaa yoo nama qabde akkana nama gooti irree fargaa miti jaalala adaa qara maaliif jaaladhe adaan bilaashuma duwwaa haasaa yaada malee adaa maaliif jaaladhe. Wee haadha faaxee amma dheengadda jaalala tokko na qabin jenne ammallee si qabdee. Sun habiibti kasamoona kanaa haa caalu siin jedha. Tiktookii kana na jibbisiisa. Nama waliin haasaa na jibbisiisa. Ni hirriba na jibbisiisa. Nan beela. Yaa intal siyameeqa jaalalti si qabdi qoyaati. Way. Ka duraaf horjiitiin na qabe siin jedha barka ammaa kullaal waan akka waan sanii jabaatuun argine. Ka ammaa kullaal jaalala jennaan
jaalala jennaan ka ajaa'iba kanan naqabe yaa makiti jaalala jennaan laal dhagaa siin jedha dhagaa nu waanan beelessu nan dadhabsiisu nan dheebochuu midhaan nyaadhu nan godhu online kana tiktokii kan ol banii seeni nan godhu bakka yooma naa dawwal yooma waa barreessi yooma bakka jiraa miti. Wanti akkasi jabaatee ni beektaa? Maaf jabaate silaa waan himtuun dhabdu maaf jabaate? Nama dhakaayoo darbe mucaan kun amma dhakaayoo darbe nama dhakaayoo darbe hin dogongorreessan jaalatte ni beektaa? Gumaa qeerroo Oromiyaa gumaa qeerroo Jawaar Mohaammed sikuriitii ture bar nama jabaadha bar haati jaalatte dhugaa rabbii baxaam innatti tolu aanuu jechuun jaalaan osoo hin ta'in akka ilma Oromoo tokkotti naman itti boonu si galee wallaahi isaa fi Arafaat oh my goodness nama hedduu kabajuudha wallaahi jechuun wanta Oromoo keessatti waa hedduu ta'e hidhamee waa meeqa ta'e jechuun Oromoodhaaf si galee qeerroo jabaa jaalatte dhugaa dubbachuudhaaf. Kailaa irraa qabdee deddeemtu keessa waan nagee ammuma fidde. Akkasii baraanuyyuu kanuma bar waan biraatti si fakkaate amma gaafa duraanii wal barannu walitti haasofnu walitti dhiyaannu waa'ee jaalalaa keessallee gala jedhee haasa'ee hin beeku. Bakka achumaa as jechuun durumaan akkanaan kabajaan kennaafan keessattuu warra mucaa ammaa gaafa jawween mana hidhaa seenessan eenyu maqaan isaa afaanii na badaa. Isa sanii fi gumaadha Arafaatiin iddoo guddaan qabaa fi jaaladhaan nan kabajaan. Gaafa biyya jiru sanillee osomanii arganii arga jedhu biraa deeme isaan hidhamanii mana hidhaatti dhaqee gaafa dhaqsu jedhu biraa deeme. Hatta na godhaa jira sila gizee haasa'u kanaan. Atilleen jabduu ta'uu sirra jiraata si galee. ከዛ ረቢን ፉዴ ወሊን ኑፊት erga biyyaa bayyaa tamaamee erga biyyaa bayee fuudhee rabbiin asitti waliin nufide waan nu barsiise dhugaa rabbiin hedduu natti tola bakka addasuma jedha maal akka dheessa ibsuun qabu ammallee nama kabajaa qabu dubartiidhaaf kabajaa qaba nama jarjarullee miti yeroo haasa'us yeroo dubbatus haasa'uma isaa inni sitti haasa'u keessaayyuu gorsa hedduu fudhatta amaloota isaa keessaa jechuudha yookaan beekamaadha nama akkasiiti qabsaa'aa Oromooti minamina jechuuf osoo hin taane haasa'uma inni haasa'u keessaayyuu gorsa bareedaa wantoota garaagaraa keessaa fudhatta. Amma akka namni baga jaalattee nama jaalatamuu qabu jaalattee bataam itti bareedaadha. Bataam itti nama gaariidha. So atilleen istaayilii kee jijjiiruun sirra jiraata jechuudha. Ragaxii tana dhiisii ganama dhuftee. Istaayilii kan kee hojjettu akkam saneetii jira. Ragaxi nama gosoota nagaata gista takka hotu bai. Amma inni hajjabadhu akkanarraa hin fudhatinii nama hin arrabsinii koomentii hin dubbisinii koomentii namaa deebiin kennin naan jedhu. Ana waa ragaxaa kana baratti gabbuusa. Jechuun miira kee seentee kaaroot maarree jettu san deema si maam jettee jettu san namni si waraabee Facebook irratti poosti godha waan ta'eef waan akkasii san dhiisi waan biraatiin garuu anuus hin beeka nama tsadaa jeedhaati. Amma ana bara amala natti taatee bara atta godhaadha bara nama ati argine bara nama waan na rakkise amma. Anamma gizee tokko jala kana waa barreessa yoo akkasin raggateetiin bilookiidhaan hin baasin na dhukkuba guyyaa guutuu. Raggaxuun sirra hin jiraatu biloog gootee dabarsuu qofa sirra jiraata jechuudha. Tiktokii dhiisallee jennaan tiktokii. Inni jechuun qulqullina onnee osoo hin ta'in waan afaan keetirraa bahu laala si galee. Waan afaan keetirraa bahu si madaala namni. Waan gubbaa keetii waan jechoota keetii si madaala so nama akkamii akka taate garuu naannoon si hin beeka. Kanaafuu nama fuuteetuma maal goota? Biloog. Lax goota jechuun bilookiin. Yetaa abbaataacha. Amma waa hunda keessallee maali beektaa irra caalaa wanni guddaani faamiliin bar namoota tokko bar namni gurguddaan waan nu laalle seenaa amma namni gurguddaan Itoophiyaa irraa waan nu laaluun se'u. Tasuma waan nu laaluun se'u namni gurguddaan Itoophiyaa irraa. Gin gaafa silkiidhaan lafarratti dubbiftu bakka namni gurguddaan kunis ilaala. Hedduu wallaahi nama. Asirratti jira bas. Ilaalan ta'anii jechuudha. Namni bakka Simbeen jiru keessattuu iyyuu Itoophiyaa irraa jechuudha. Amma sanuu biyya diyaasbooraa minamee kanarra jechuudha. Warri Itoophiyaa jiru silaala bakka intarneetii banatama intarneetiin tole namni silaala. Dhugaadha wallaahi amma namni hedduun ati quban qabdu mani namni akkami silaalle mee fakkeenyaaf amma silaalan yoo akkami silaalle silaalan.
amma saadhafaatee koomantii warra koomantii si barreessee viidiyoo irratti daleedu dhiisi bannaatish koomantiin baasiin kana booda. Angara komentiin baasu samuuna kan akkanumaan girri mabbaasa komentii irra kaadheeti miti baran akkanumaani. Hara koomantii nama useetumaa tokko akkamitti itti yaaddee viidiyoo irratti daleedaaf achumaan kuchiisu sirra jiraata nama siin taane san. Anchi tiktokii dhiisa mulee akka ta'an maalish. Anaa warra gaxaan onneen na lobsitu akka godha tiktokii dhiisa. Yoo dhugaan jaalattee jiraattee ni dhiista waan ajaa'iba sitti maaliif jennuun jaala dhugaa keessa yoo seentu taate. Niitiin jedhe qaama tiktokii haa dhiisu jennaan noo naan jedhe tiktokii dhiisu tiktokii dhiise. Amala sirreeffattaree amalli kan kee bika biraatiin miti barbakkuma xiqqishoo ragaxxu gootu tana qofa dhiista maal ragaxallee akkasii waan nama ragaxxu garuu tanuma koomantumaa tana dhiista. Maal beekan. An tiktok namuma tiktokii dhiisan nallaa tiktokii dhiisan. Sibiila sanit sibiila humna keetti olii san ol kaastee viidiyoon dalagee kana booda dhiisi. Ani ispoortii adda addaa fayyaa qabdaati ani sibiila san akkasi kaasuun diinamee kanarraa rifachiisee jira argiteer taati. Nama hedduun irraa rifachiisee jira bara. Nama biraatu iyyuu kana namoonni erba erga sibiila san kaasuuf irree san argeetiin jedhe bar nama hedduutu iyyuu bar daaraa bishaan daaraa bubbeen fuutee ta'ee bar. Indee yaa sanimmaas dhugaadha garuu gisee hedduu jechuun osoo maalummaa hin beekin gaafa dhufanii gaafa agarsiistu tola beeyte tokko tokko amma fakkeenyaaf amma dhalaa jilbaaba uffattu fa'aa jilbaabistii fa'aa uffatanii nama hedduun beeka biyyatti jechuudha. Beeltii gurraattii fa'aa qaban si galee isaan hin hojjetan kan dubartii qofaa jira ispoortii hin hojjetanii. Gaafa namni isaanii dhufuu deemu gaafa ofirraa dhorkan maal bakka si ajaa'ibsiisan si galee deemna namni ajaa'ibdaatu dhaabbattee ilaalta si galee gaafa dhiirri fa'aan akkatti laaskitaan fa'aa dha'an si galee biyyatti firraa gaafa micciiranii lafa kaan garuu ni ajaa'ibda akkasitti bakka wanta kee hunda dhodhooysitee wallahi gaafa biyya ispoortii dalagu jechuudha akka boorsaa ispoortii namni narratti hin beekne feestaalaan qabadhee deema ansilaama ispoortiin biyya dalagu ture hunda ni qaba kan Oromiyaa irratti eebbifamee meedaaliyaa fudhadhee ni jira. Poostiin godhuu ni danda'a garuu yoon akkasii poost godhee hin bareedu. Gaafa dhufanii na tuqan likkii isaanii galchasii galee akkas godhuu qabdaatillee. Micciirtee lafa keessa jechuun osoo maalummaa keenya beekin gaafa si dhiyaatan. Wayyuu gaa'es akkas. Lafa gomarraa si baruu qabdi gadheen beektaa gizee dhuftee mee fakkeenyaaf nama gumaa ta'uu dandeetta ilkaan cabsuu dandeetta nama bar waan biraatiif miti bar waan akkasii wanni poostii godhuuf ilkaan cabsuu danda'a qucee kana jallisuu danda'a. Kawweettan saniif jecha osoma asin dhufin haga ofii beekuu rabbi beekuudha jecha poostii godhaa. Malee waan biraatiif miti bar dhoofachuu hin danda'ama dandeettii kiyya kana akkuma makiina amma jettee dhoofachuu hin danda'u of keessa qabachuu hin danda'a. Akkas godhee taa'adha faatii likkii galchitaa bara akkisuma bareedduu bareedaadha bara. Kan amma laalanii tuni lakki jireenya kiyyaaf gaarii miti jedhanii akkanarraa dhaabataniif jecha wantoota akkasii karaa ta'e akkasii sana agarsiisa malee dhoofadhee gaafa dhufan mataarra fiiguu hin danda'a mataarra utaaluu hin danda'a. Jira bar. Bira gamana dhagee. Annam tokko